Faayidaa loozii isinitti himaa. Tokko walqunnamtii saalaa keessatti sanyiin kormaa yookaas mi'oon akka baay'atuuf ni fayyada. 2 daawwaa dhukkuba kaleeti keessattuu nama kaleen isaa xiqqaate yookaan shuntuureef faayidaa guddaa qaba. 3 qaama namaatiif dhiiga bareedaa yookaas qulqulluu maddisiisa. Akkasumas furdina qaamaatiif ni fayyada. 4 gubaa fincaanii ni qabbaneessa. 5 nama tiruu dhukkubsatuuf ni fayyada. 6 namni sodaatu akka hin sodaanneef ni gargaara yookaas ni onnachiisa. 7 mata dhukkubbii nutti wayyeessa. 8 dhukkuba utaalloo nurraa balleessuudhaaf ni fayyada. 9 dubartiidhaaf aannan harmaa akka baay'inaan ba'u ni taasisa. 10 raammoo garaa ni dhabamsiisa. 11 dhukkuba kaanserii fi golfaa namarraa ittisa. 12 agartuu fi qaroo ija keenyaatiif ni fayyada. 13 sammuu namaa jabeessuudhaaf ni fayyada. 14 dhukkuba qorraa nurraa ittisa. 15 fayyummaa gadameessaatiif ni fayyada. 16 dhiigni qaama keessaa bifa gaariin akka dalaguuf